Oduu keenya jalqabaatiin miseensi koree giddugaleessaa koongirasii federaalawaa Oromoo Shaamanii Beenyaa to'annoo poolisii jala erga oolee torbaan tokko guutee jedhame. Haa ta'u malee torbaan kana guutuu mana murtiittis hin dhiyaanne jedhameera. Shaamaniin akkamitti to'annoo poolisii jala oolee gabaasa bal'aa ni dhageessu. Oduu biraatiin waliigalteen Piriitooriyaa guutummaan guututti akka kabajamu gamtaan Afrikaa arra gaafate. Gamtaan Afrikaa mootummaa Itiyoophiyaatii fi Abiyyuut waliigaltee Piriitooriyaa akka kabajan gaafateera. Gabaasa bal'aa ni dhageessu. Oduu keenya isaa xumuraatii fi biyya alaatiin lammiileen Taanzaaniyaa 160 ol ta'an balaa lolaatiin lubbuun isaanii darbee jedhame. Baha Afrikaa roobni cimaan torbaan tokko addaa hin citin rooburratti argama. Gabaasa bal'aa isin biraan geenya akka mooltan daawwattoota hordoftoota Anolee Global Media oduuf odeeffannoo keenya galgala kana qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Hanga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Oduu keenya jalqabaatiin miseensi koree giddugaleessaa KFO Shaamanii Beenyaa to'annoo poolisii jala erga oolee torbaan tokko darbuun dhaga'ame. Haa ta'u malee namni kun erga to'annoo poolisii jala oolee torbaan darbuus haga ammaatti mana murtiitti hin dhiyaanne jedhameera. Miseensa koree giddugaleessaa koongirasii federaalawaa Oromoo kan ta'an obbo Shaamanii Beenyaa magaalaa Adaamaatti to'annoo poolisii jala oolfamu maatii isaa wabeeffachuun Addis Istaandaard gabaaseera. Haati manaa obbo Shaamanii aadde Madiinaa Bashir akka Addis Istaandaarditti himtetti obbo Shaamanii Beenyaa osoo kaaffee ta'anii waahillan isaanii waliin bashannanaa jiranii Ebla 17 2024 galgala keessaa naannoo sa'aatii tokkotti to'annoo poolisii jala oolfamuu himan. Obbo Shaamanii Beenyaa namoota yeroo sana waliin turan waliin kan to'ataman yoo ta'u yeroo xiqqoon booda namoonni kunneen gallakkifamuus himan. Akka aadde Madiinaan jettutti sababni poolisiin obbo Shaamanii to'annoo jala oolchee fi tursiiseef suuraa alaabaa adda bilisummaa Oromoo ABO moobaayilii isaanii keessatti argamuudhaan kan wal qabatudha jette. Yakki obbo Shaamanii raawwatan kan hin jirre ta'uu himuun sababiin poolisiin dhiyeesse kuni nama tokko to'annoo jala oolchuuf ga'a miti jechuun haati manaa isaanii aadde Madiinaan himan. Obbo Shaamaniin waajjira poolisii magaalaa Adaamaatti hidhamanii haa argaman malee hanga ammaatti mana murtiitti akka hin dhiyaatin himtu aadde Madiinaan. Barsiisaa Shaamanii Beenyaa miseensa koree giddugaleessaa KFO'tii fi miseensa koree hojii raawwachiiftuu koongirasii federaalawaa Oromoo damee godina Shawaa Bahaati. Obbo Shaamanii yuunivarsiitii Arsiitti barsiisaa kutaa barnoota seeraa yoo ta'an yuunivarsiitii Finfinneetti ammoo barnoota sadarkaa olaanoo PhD barachaa jiru. Obbo Shaamaniin erga Ebla 17tiin as hanga ammaatti mana murtiitti hin dhiyaanne akkasumaan hidhaa keessatti argamuu jedhan haati warraa isaanii kun. Miseensonni KFO biroo hedduun sababa quubsaa tokkoon malee hidhaa jala akka jiran dubbii himaan KFO obbo Sultaan Qaasimis mirkaneessaniiru. Hooggantoonni paartichaa sadarkaa aanaatii fi godinaatti hedduu kan ta'an yeroo dheeraaf to'annoo poolisii jala turuus himan. Hooggantoota kunneen keessaa eessa buuteen isaanii kan hin beekamnes akka jiru dubbatu. Dubbii himaan KFO kun dhimma kana boordii filannootii fi koomishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaatiif iyyannoo haa galchan malee deebiin argatan kan hin jirre ta'uu obbo Sultaan gama isaaniitiin ibsaniiru. Isaa ol ammoo du'uu fi lubbuun jiraachuu hooggantoota kanneeni hanga ammaattis hin beeknu jedhu obbo Sultaan. Akka dubbii himaan KFO kun jedhanitti sababni hidhamuu hooggantoota kanneeni kan hin jirre ta'uu himuun adeemsi kun sochii paartichi sadarkaa aanaatii fi godinaatti gaggeessu dhaabsisuu fi biiroolee dhaabbatichaa guutummaatti cufsiisuun KFO dirree siyaasaa keessaa baasuuf yaalii taasifamudha jechuun mootummaa Itiyoophiyaa obbo Sultaan Qaasim himataniiti jiru. Haa ta'u malee mootummaan Itiyoophiyaa hooggantoota paartiilee KFO qofa osoo hin taane kan ABO gurguddaa hedduus manneen hidhaa keessatti rakkisuu irratti argama. Oduu biraatiin waliigalteen Piriitooriyaa guutummaatti akka kabajamu gamtaan Afrikaa arra gaafate. Waliigalteen Piriitooriyaa adda bilisummaa uummata Tigraay wayyaanee fi mootummaa Itiyoophiyaa gidduutti mallatteeffame guutummaatti hojiitti akka hiikamu dura ta'an gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mohammad arra gaafataniiru. Sochii mootummaan federaalaa ijaarsa seeraan alaa diiguun waliigaltee Piriitooriyaa hojiitti hiikuuf taasise hordofuun
walitti bu'iinsi naannichatti mudate akka tures eerameera. Gamtaan Afrikaa ibsa irra baasee rakkoon jiru karaa nagaatiin mariidhaan furuun waliigalteen Piriitooriyaa guutummaatti hojiitti akka hiikamu gaafateera. Ibsi kun kan dhufe walitti bu'iinsi akka qabbanaa'uu fi mirgi lammiilee nagaa akka kabajamuuf waamicha dippiloomaatonni torban darbe keessa taasisan hordofeetii jedha gabaasni Addis Istaandaard irra baase. Oduu biraatiin lafti aanaa dharraa qaama dhimmi ilaallatu irraa xiyyeeffannoo dhabuun bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa jala bahaa jirti jedhame. Akka jiraattonni jedhanitti gareen finxaaleeyyii faannoo lafa kana lafa naannoo Amaaraa taasisuuf sochii bal'aa irratti taasisaa jiru jedhameera. Aanaan dharraa waggootaaf dhumaatii fi mancaatiin hidhattoota finxaaleeyyii faannoo irraa dhaabbatee hin beeku kan jedhan jiraattonni achi jiran guyyaatti manni 1,000 ol gubachaa qabeenyi beeladaa 300 olis saamamaa jira jedhu. Uummanni aanichaa balaa jiraachuutii fi jiraachuu dhabuu jala jirraa jechuun himataniiru. Aanaan tun bakka gareen finxaaleessaa faannoo yeroo Gojjaamii fi Wallorraa rukutame da'annoo godhatee itti tajaajilamaa jiru ta'uun beekameera. Bakka leenjiitii fi kuusaa hidhannoo garee finxaaleeyyii faannoos ta'aa jira jedhameeti jira. Aanaan dharraa aanaa gama hedduudhaan naannoo Amaaraatiin waldaan geessituudha. Uummata Oromootiin cinaatti dhalattoonni saba Amaaraa hedduunis aanicha keessa akka jiraatan eerama. Haalli kun aanichi akka weerartoota garee finxaaleeyyii naannoo Amaaraatiin weeraramtu uummanni aanicha keessa jiraatus balaadhaaf saaxilamu godheeraa jedhu jiraattonni. Weerarri walirraa hin cinne aanaa kanarratti gama naannoo Amaaraatiin erga baname waggoota 2 caaleera kan jedhan jiraattonni lakkoofsaan adda baasanii himuuf ragaa qindaawaan jiraachuu baatus jiraattonni aanichaa haleellaa hidhattootaatiin dhuman hedduudha jedhu. Kanneen madaa'anii dhaabbilee fayyaatti waldhaanamaa jiranis baay'eedha. Diigamuu dhaabbilee fayyaatiin kanneen waldhaansa malee ciisanis hedduun akka jiran himu. Kan qe'ee ofirraa buqqa'ee jiru 60 manneen barnootaa aanichi qabdu 94 keessaa 2 qofaatu tajaajilaa jira jedhu jiraattonni yaada isaanii miidiyaa guddicha Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif kennan. Guyyaa tokkotti manneen hawaasaa 1,000 yeroon itti gubatee jira. Beeyladoota 300 gaafni itti dhabnees jira jedhu. Daandiin aanaa tanaa gara magaalaa godina Fiichee geessu cufamee ji'atti al tokko uummanni aanichaa raayyaa ittisa biyyaatiin tikfamee ba'ee deebi'e kan jedhan jiraattonni konkolaataa fe'insa meeshaa yookiin uummataa Fiichee fi dharraa gidduu fageenyi jiru kiloomeetira 86 qofaas jedhameera. Sababa kanaatiin namoota daldalli hojii isaanii ta'e dabalatee hawaasni nyaatee buluufuu rakkachaa jira jedhameera. Oduu keenya isaa xumuraatii fi biyya alaatiin Taanzaaniyaatti balaa lolaatiin lubbuun namoota 150 olii darbe. Torban kana guutuu baha Afrikaa, Keeniyaa fi Taanzaaniyaatti balaa lolaa mudatee lubbuun namoota guyyaadhaa gara guyyaatti darbuu irratti argamu. Rooba cimaa Taanzaaniyaatti roobe hordofuun lolaa fi sigiga lafaa uumame lubbuun namoota 155 olii darbu ministeerri muummee biyyattii himan. Balaa lolaa kanaan namoota 200,000 fi maatiiwwan 51,000 ol ta'anis miidhamaniiru jedhu ministeerri muummee Taanzaaniyaa. Roobni kun bubbee ulfaataa El Niino jedhamuun kan uumamu ta'uu ministeerri muummee Taanzaaniyaa Qaasim Majaaliwaa himaniiru. Bubbee ulfaataan kun ammoo hanga baatii caamsaatti itti fufaas jedhameera. Rooba kanaan lubbuun namoota 155 darbuu fi namoonni 236 ta'an ammoo miidhamuu ministeerri muummee kun itti dabaluun dubbatan. Haaluma wal fakkaatuun balaa lolaa biyyoota ollaa Taanzaaniyaa kan ta'an Keeniyaa fi Burunditti mudateen lubbuun namaa darbuu fi qabeenyi hedduun manca'uunis gabaafameera. Bokkaan cimaan tibba kana baha Afrikaatti hammaate kun lolaan guddaa fi sigigaachuun lafaa akka uumamuufis sababa ta'aa jira. Magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobitti balaa lolaa tibbana mudateen yoo xiqqaate namoonni 32 yoo lubbuu dhaban 15 kan ta'an ammoo qaamaan miidhamaniiru. 40,000 kan ta'an ammoo qeef qabeenya isaanii irraa sababa balaa lolaatiin buqqa'aniiti jiru. Daawwattoota keenya odeeffannoon ammaaf qabanne kanuma. Odeeffannoo biraatiin angolitti dachaa nuti yeroo gaarii qabaadha.